Ashama kabajamtoota kan asham teek barnoota har'a isiniif qabanneerraa isiniif hubachiisuu barbaanna. Akkuma beekamu gaa barnoonni keenya kan har'aa kun hedduu isin barbaachisa jennee hubatnee isiniif qopheessuu dandeenye. Akka afaan Oromootti ani barbaadeetiin online irraa dhabe namoota akka afaan keenyaatti barsiisu jechuudha. Ani amma garuu barnoota afaan Oromootiin hangaan hubachuu dandeerraa isin hubachiisuu barbaada. Namoonni hanga amma barnoota kiyya kana hin quban qabne yookaan hin agarre ammarraa subscribe godhuudhaan na hordofuu dandeessa. Namoota biraa kan afaan Oromoo beekan barnoota akka hubataniif irra deddeebi'anii akka dhaggeeffataniif akka hubachuu danda'aniif gama ashaamtee kanatti afeeruu dandeessu. Shariikaan keessanis haa ta'u. Amma gama barumsa keenyaatti isin dabarsina. By the way, gana chapter 3 irraa eegaluuf qophii keenya xumurree jirra. Dhiifama yoo yeroo qabnu ta'e chapter 2 illee akkasumatti dabalatee isiniif hojjenna. Chapter 3 irraa eegalla. Inni mata dureen isaa statistical description of data jedha. Statistical description of data jechuun haala salphaadhaan haala herreegaa ta'een daataa kana ibsuudha jechuudha. Gabaabumatti akkas jechuudha. Amma statistical description of data kun bakka lamatti qoodama. Inni dura measure ittiin goonu by measure of central tendency. Inni lammaffaan measure of dispersion jedhama jechuudha. Amma jalqaba kan ilaaluudhaaf deemnu measure of central tendency jechuudha. Measure of central tendency yeroo jennu it is information about the center jechuun bakka ibsa inni waa'ee jiddugala waan argamuutirra kan ibsu yookaan middle part jedhama jechuudha. Middle part of a group of number jennaan jechuudha. Inni kun there are 5 measure of central tendency to discuss it. Haala shaniin kan measure goone ibsinu kan qabu jechuudha. Measure of central tendency kun jalqaba arithmetic mean, lammaffaanis weight mean, geometric mean, median and mode jennee isin hubachiisuu dandeenya jechuudha. Haala kana shananuu suuta jennee haala namaaf galuun haala salphaa ta'een isiniif ibsuu barbaanna. Inni jalqaba mean jaa yookaan arithmetic mean or arithmetic average jennee maqaa isaa moggaasuu ni dandeenya. Sorry. Inni kun mean yeroo jennu maqaan hedduudha. Arithmetic mean, arithmetic average jedhama jechuudha. Inni kun define yeroo godhamu defined as the sum of the value in the data group. Maal jechuu barbaadeeti? Ida'ama waliigala gatii yookaan waan fedhetti haa ta'u kan kennameeti. Ida'ama lakkoofsa yookaan hamma nuu kenname hunda ida'uuti. All the sum of value dha. In isa sun maal goona jechuudha? This data group divided by number of value goona jechuudha. Number the sum amma ida'ama kana hunda jechuudha. Yeroo ida'anii finne booda divided goona jechuudha. Meeqaan divided goona lakkoofsa asirratti duraan nuuf kenname hawlii ida'anii hangam takka hanga ta'e ibsine achi booda divided goona jechuudha. Inni maal jaa by the sum of the number of value jechuudha. It is means the powerful. Inni kun arithmetic meaning kun jechuudha. Isa measure of central tendency jedhamu keessaa powerful kate jechuudha. And usually the most accurate kan dhugaa isa surrii isa irra caalaa ta'een kan namaaf ibsu jechuudha. Reliable measure of tendency jennaani jechuudha. Measure of central tendency keessaa reliability fi most accurate and most powerful kan qabu meanidha jechuudha. Isa kaname haala gad fageenya qabuun isiniif hubachiifna. Amma gama formula isaattiin isin dabarsa. Formulaan isa kana the arithmetic mean for population of value is represented by these symbols. Symbol yookaan mallattoo isa kanaatiin bakka bu'aa jechuudha. Kaniin ani akkanatti cuqaaseen kana mallattoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. Mallattoon kun kan
population dhaan yoo kan gaafatu ta'e kan ittiin deebisnu jechuudha. While kan biraatis akkuma jirutti arithmetic mean for the sample value. Sample value dhaanis yeroo kan gaafatu ta'u represented by these symbols. Mallattoo isa kanaatiin bakka nuuf bu'aa jechuudha. The formula for population mean and the sample mean are these. Isaan lamaan kanaa jechuudha. Formulaan population mean fi sample mean mallattoo kan akkuma dura isiniif himetti kan population mean ti akka asirratti isiniif ibsetti jechuudha. Population mean equals to sum of each value jennaan. Isa kanaan each value. Sum of each value over population size jennaan jechuudha. Population size jennaan inni kapitaalii hanan jechuudha. Inni itti aanu immoo sample mean jedha. Sample mean jechuun yeroo mallattoodhaan bakka bu'u isa kanaa jechuudha. It is equals to sum of each value jennaan kanaa. Sum of each value over n small n kun immoo sample size jennaan jechuudha. Isa xiqqaa kanaan sample size jennaani, guddaa kanaan immoo population size. Maaliif kan population yeroo barbaaduudhaaf deemnu population maan bakka bu'aa jechuudha. Asirratti sample dhaan yoo kan barbaadnu ta'e size of sample dhaan bakka buufna jechuudha. Mee gabaabsanii haala example ta'edhaan isiniif hubachiisuu barbaanna. Example kana mee sirriitti hubadhaa haala salphaan akka hubachuu dandeessanitti jechuudha. Formulaa sanirraa hubanne. During a particular summer month yeroo ganna baatii gannaa jechuudha akka lakkoofsa faranjiidhaatti ganna jedhama. The 8 cells people namoota 8 jechuudha. Nama 8 in heating ho'aa fi air condition haala qilleensaa irraa kan ka'e the number of central air conditioning isaanii isa kana ta'e jechuudha. Isa amma agarru kana jechuudha. 8 11 5 4 8 11 16 and 11 jechuudha. Isaan kana jechuudha. Akka jalqaba ibsa kana kannenetti ibsi jalqaba yeroo ilaallu jechuudha. Ibsummaa waan kanaatu maal jaa the sum of value jedha. Bakka tanarratti na hubadha. The sum of value of data divided by the number of value jedha. Isa kana kan hubatamu jechuudha. Amma gama example ittiin isin dabarsa example karaa gabaabaadhaan isiniif ibsuudhaaf. Bakka tanarratti amma kan goota ida'ama isaan kanaa hunda yoo wal idaate 84 sii dhufa jechuudha. Ida'amni isaan kanaa hundi 84 sii dhufa. Yeroo idaate divided by 8. 8 kana isaaf jechuun keessan waan himamne 8 kana akkaan dura isin himete divided by the number of value jedhamee jalqabaattu jechuudha. Isa kana jechuun isaa isa kana hono takka 2 3 4 5 6 7 8 isaan 8 kanaatu walitti 8 ta'e jechuudha. Unitiin isaa meeqa 8 jechuudha. Isa kana ida'ame isuma kana hanga isaati wajjiif hiruudhaan hanga homaa 10.5tti namaaf dhufa jechuudha. Isa kanaan hubannee adda baasuu dandeenya jechuudha. Example kanallee akkasumatti manatti shaakaluu dandeessu. Hayyee taayipii itti aanus hanguma wal agarrutti qopheeffannee walitti dachaana hanga irraa kana kanuma fakkaata. Subscribe godhaa nu cinaa dhaabbadhaa. Nageetti barnoota gaarii isiniif haa ta'u.